obboleetti tiyyatan maqaa dhahuu hin barbaanne tan ganama gana gaafii wayii gaafattee turte gaafii sanarratti ammoo deebiin sammuun naa fudhachuu didee jettee sammuun isii duudaadha waan ta'eef sababa saniifu biraan naa ga'a baarakallahu fiikum. Waa takkan qabu ta'eerumtetee taneerumdittee qabaatteetuma abbaarraa sadaqaa yoo baaftee rakkoon qabu. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مال سيتنبولي ون شمرا غريتو نما ديوس أكما إسي ديوس ماك إسي غرتيتنين واغافتي دفتيتي إرغسي أمو يونم نواتيمو سمو كانت وانغاوتو سبب بنسا ديوس أكا إسي روان دقيت بججا واقبچون نندت كنافو ديبسان إسي كنوتي ديبسا كي دقيفت تولي Kaya dubartiin bultiin godhanii takka abbaa fi irraa horii bittee qaluun haraamu akkamii? Dubartiin hin heerumin takka abbaa isiirraa maal bittee? Horii bittee qaluun sadaqaa jechuudha. Abbaa isii kadue moo? Abbaa isii kadue sadaqatul jaariyaa godhuu dandeessi masgiida quraana bittee masgiida kaa'uu dandeessi abbaaf mintaafa bittee abbaa kiyyaaf jettee godhuu dandeessi sadaqamarraa baasuu feetaan abbaa keetirraa? Sadaqaa baasuu fi abbaan kee yeroo du'e biyya arabaa kana jira. Asirraa galeetiin. Mootummaa horii bitee horii qale ijoolleen heerumanni turanii warri heerumtu illee biteetiin sadaqaanii qalanii. Ayillee akkasumatti horii bitee isaanumatti garuu ani bultii hin qabu horii biteetiin qale jechuudha. Qaltee nyaachifte? Kaleetiin guyyaa Jumaa nyaatee. Eega isaan du'an hangam takka booda? Agamti rasaadhaan uumaan galee isaan du'anii uumaan galee isaan du'anii akkanum bii torbaan 15 akkanum. Sadaquma gartee ati bittee nyaachifte? Ayyee silaa sadaqatu. Namoota heeruma kanaan malee addaan garaagarummaa. Waa takka hin qabu. Ta'eerumtetee taneerumdittee qabaatteetuma abbaarraa sadaqaa yoo baaftee rakkoon qabu. Immoo abbaa fi sadaqaa amma booda sadaqatul jaariyaa sadaqa quraana faa bitaa kaayaa. Maqaa isaaniitti masgiida ijaaramuu faa riyaala kuma taatee maali abbaa kiyyaaf jettee keessa kaayaa jechuudha. Kanaa tura caalaa akkas godhi ulii inshaallah malee ta'eerumtee fi taneerumin maali onni jaamaan jiru. Ati taneeruminis obboleeyyan kee heerumees olumaanuu sadaqaan tokko. Ati ganaan heerumne abbaa keetirraan baaftu onni jaamaan jiru. Akkas jennaan shakkeeti. Maaltu kas hin jaa? Isa biyyaas hin jaani? Kolee biyyaa tokko. Kashan hin qubsin shantamni hin qubseedhan akkasiiti inshaallah baarakallahu fiikum baga nagaan nu dhaggeeffattaniiti galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.